Atileet Galatee Burqaan saamamte. Atileetiin cimtuun kun dafqitee qabeenya waggaa 20 horattee sababii abbaa manaa isheetiin harka duwwaatti hafte. Manneen jireenyaa fi lafa mootummaan badhaase 11 qabdu keessaa 10 gurgurtee kan isheen keessa jiraattu keessaa baasisuuf mana murtii irraa xumurateera. Konkolaataa 5 qabdu keessaa 4 jaraa gurguree nyaateera. Yeroo ammaa kana fiigicha osoo fiiguu dandeessuu baatee shaakaluu sodaattee waggaa 1 mana taa'aa jirti. Manni murtii isheetti faraduu malee dhimma ishee ilaaluu hin dandeenye. Dhaabbanni atileetota addunyaa atileetota dubartootaa hedduu irra sababii abbaa manaa isaaniin dhiibbaan gahaa jiru hubachuun biyyooleen atileetii seefgaardii waan jedhamu akka dhaabbataatti akka hundeessan murtoo dabarseera. Biyyi Keeniyaa atileetota dubartootaa irra dhiibbaa gahu hambisuuf dhaabbata dhaabdee sochii eegaltee biyyi keenya maalirra jira laata? Kan Galatee fakkeenya malee atileetota hedduutu mana keessatti rakkachaa jira.